Guyyaa har'aa jechuun Oogustii 11/8/2026 oolmaa gabaa gurraacha meeqaan sharafaa oole kan jedhu akkasuma baankii daldala Itoophiyaa Nigdi baankii jechuudha meeqaan sharafaa oole kan jedhu isiniif qabadhee dhufeen jira. Akkam jirtu hordoftoota yuutuubii kiyyaa lafa jirtanitti nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu baga nagaan gara chaanaala kanaa dhuftanii mana kanaaf haaraa warri taatan maatiin haftaa subscribe godhaa akkasuma like godhaa share godhaa viidiyoon kun akka naa ilaalamu godhaa isiniin jechuun jaalladha. Guyyaa har'aa jechuun Oogustii 11/8/2026 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ji'a 12ffaa keessa jiru jechuudha. Barri haaraa galuudhaaf guyyoota muraasatu hafe jechuudha. Guyyaa har'aa Oogustii 11 oolmaa sharafa gabaa gurraacha yookaan black market akkasuma Nigdi baankii meeqaan sharafaa oole kan jedhu kanneen akka biyyoota Kaanaadaa, Doolaara, Awustiraaliyaa, Doolaara, Swiss franc, Indiyaa, Ruupii, Egyptian pound, Euro, Ameerikaa, Doolaara, Sweden kiroon, Kuwait diinaar, Dubaay diraam, Oman riyaal, Israa'el shekilii kanneen biyyoota garaagaraa isiniif qabadhee dhufeen jira jechuudha. Guyyaa har'aa sharafni meeqaan oole kan jedhu viidiyoo kana hamma dhumaatti yoo ilaaltan keessaatii argattu jechuudha. Jalqaba irratti kan argannu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaariin tokko gabaa gurraacha irraan 130.62 baankii irraan 116.11 oolee jira. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko 128.39 baankii irraan 114.13 oolee jira jechuudha. Kan itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko gabaa gurraacha irraan 224.49 baankii irraan 199.52 oolee jira jechuudha. Kan itti aanu Indiyaa Ruupiidha. Indiyaa Ruupiin tokko gabaa gurraacha irraan 1.90 baankii irraan 1.70 oolee jira. Kan itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa hewaan tokko gabaa gurraacha irraan 27.10 baankii irraan 23.98 oolee jira jechuudha. Kan itti aanu Egyptian poundidha. Egyptian poundiin tokko gabaa gurraacha irraan 3.61 baankii irraan 3.21 oolee jira. Kan itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko gabaa gurraacha irraan 210.10 baankii irraan 286.70 oolee jira jechuudha. Sharafni dabalaa jira jechuudha. Kan itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko gabaa gurraacha irraan 182.7 baankii irraan 161.83 oolee jira jechuudha. Kan itti aanu Swiidin kiroodha. Swiidin kiroon tokko gabaa gurraacha irraan 19.13 baankii irraan 17.1 oolee jira jechuudha. Kan itti aanu Kuwait diinaarri tokko gabaa gurraacha irraan 589.20 baankii irraan 527.73 oolee jira jechuudha. Kan itti aanu Dubaay diraamni tokko gabaa gurraacha irraan 49.58 baankii irraan 44.6 oolee jira jechuudha. Kan itti aanu Oman riyaalii tokko gabaa gurraacha irraan 473.58 baankii irraan 420.80 oolee jira. Kan itti aanu Israa'eliidha. Israa'el shekiliin tokko gabaa gurraacha irraan 60.51 baankii irraan 53.87 oolee jira. Kan itti aanu Qaataarii riyaalii tokko gabaa gurraacha irraan hin jiru jechuudha. Baankii irraan 44.90 oolee jira. Kan itti aanu Baharan diinaarri tokko gabaa gurraacha irraan 482.55 baankii irraan 428.74 oolee jira jechuudha. Kan itti aanu Joordaan diinaarri tokko gabaa gurraacha irraan 256.83 baankii irraan 228.24 oolee jira jechuudha. Kan itti aanu Saawudii riyaalii tokko gabaa gurraacha irraan 48.49 baankii irraan 43.21 oolee jira jechuudha. Kan itti aanu Yamanii riyaalii tokko gabaa gurraacha irraan 0.76 baankii irraan 0.68 oolee jira jechuudha.
Kan itti aanu British Poundidha. British Poundiin tokko gabaa gurraacha irraan 245.84 baankii irraan 218.61 oolee jira jechuudha. Oolmaan gabaa gurraachaa guyyaa har'aa isiniif qabadhee dhufe kan Oogustii 11 ji'a 8ffaa 2026 isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata jechuudha. Yaada qabdan komentii irratti naaf barreessaa. Akkasuma laayik godhaa maatii ta'aa mana kanaaf isiniin jechuun jaalladha. Guyyaa har'aa viidiyoon qabadhee dhufe kana fakkaata. Guyyaa biraa walitti deebinutti nagaa.